Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi kiyya. Har'aan sana wanta kan isiniif muftaa kiyyoo kan immoo isinii mari'achuu dhufee jechuun dhugaa dubbachuuf maal jedhee akkaan eegaluu hin beeku. Garuu anis gaafii natti ta'e xiqqoo okay gama yaada kiyyaatti yeroo dabaru xiqqoo abseedhaan wal dinneeti. Absee yookaan ogeessa jaalalaa. Absee namoonni diraamaa waliin dareenuuf ni beekan jedheetiin abdii qaba. Absee waan inni nuti irratti wal dinnee dhiya kanaaf viidiyoo illee dalagee hin beeku. Kan inni dalaguu tures kaameramaan keenya dalagaa biraa eegalee kanaafuu waan tokko tokkoof hin tolle kanaafuu amma silkiidhaan waan tokko tokko dalaguu jira jechuudha. Kanaaf immoo silkii wahii kan yeroo dhiyoo kanatti bitadhee jira. Silkiin suni iPhone 13 eegaan bitadhee almost baatii takkaa hin geenye jechuudha. Eegaan silkii san bitadhee silkii san eega bitadhee booda saniin fayyadamu jira. Viidiyoo tokko tokko saniin waraabu jira. San dura silkii namarraa fudheetiin fayyadamu ture malee silkii iPhone qabaachuu hin turre jechuudha. San booda Abseenis akkasumatti yeroo tokko silkii waan dalagnuuf guyyaa afur ta'ee jira. Guyyaa afur dura viidiyoo takka waraabachuuf deemaa biraa waliin viidiyoo takka waraabuuf deemnaa silkii kana kennaan jedhee anis silkiin tun walitti jechuun anis akkuma anaan viidiyoo itti dalaguuf na barbaachisanitti isas ni barbaachisadhe waan yaadeef na gaafannaan ittumaan kennee jechuudha. San booda silkii eegaan itti kennee booda ganama galgala awwala galgala naa bilbilee bor ganama silkii kan ta'iniin barbaade akkana kana na jedhe ayyoo maal akka hin qabu jedheen ganama isaa afur irratti dhufee narraa fudhatee deemee jechuudha. San booda anis itti kennee yoom naaf iddannaan bakka akkaan figeesseen siif hin fidaa naan jedhe hayyee jedheeni ammoo son taa'uu ifraafa bira oolee gaafa san galgala isaa akkas taate jechuudha. Yeroo silkiitti yeroo bilbilu silkiitti cufaadha. Maybe akka namni irratti bilbilee isaan rakkisneef cufee jedheetumaan dhiise jechuudha. Silkii isaa irrattis yeroo bilbilu na jalaa kaasee yeroo lama akkas bilbilee san booda na jalaa kaasee silkii bilbila Ifraayin irra bilbilu ture. San booda Absee viidiyoo waraabattee geeffannee maali silkii naaf fidduu maali jennaaniin no waraabadheetiin jira post hin goone naan jedhe jechuudha viidiyoo. Okay anis yaani waan silkii post hin goone viidiyoo post hin goone jedheetuma irraa galchee bulee jechuudha. Guyyaa lamaffaattis bulee ani ganama daddafee ribaraan kan isaa akkas yeroo ani silkii ma'ii kan hin deebisee bilbiluuf bilbila na jalaan kaasu. San booda saayibii isaa biraa irratti hin bilbilee jechuudha. Birra Absees bira raayinaan birra Absee ganamaan katanaan biraan deebi'an bakka dalagaatiin jira maaliin naan jedhe. San boodaas mana isaa beekuu ture jechuudha. Silkiin na barbaachisti because silkii malee hagam takka taa'uun isin hundi keessan hundi beektan jechuudha. Silkii biraa immoo hin qabu harkarraa. San booda yeroo namni dhaqu manni isaaniitis qulfiidha jechuudha. San booda akkasumatti bakka dalagaa biraa san dhaqee Absee gaafannaa hin argine annaan jedhee akkasumas galee guyyaa lammataatis akkasumatti bilbila isaa irra bilbilee naan kaasu manaas hin jiru birraanis waan hin argine manaan jedhaa jechuudha. Anis homaa numaan callisee ifraafallee nu beekti numaan callisee jechuun maal ta'eeti yaani maal ta'eeti kan jedhu garuu sammuu kee keessa gaafii natti ta'u ture. Bilbila isaa cufatee jira. Yeroo takka yeroo baatus na yaalaan kaasu bilbilli kiyyaas ammaa isa bira jira. Ani biyya namaati biyyi tuni waraqaa yoo hin qabaatiin poolisaatu isa qabee yoo ta'e sin bilbilatu saayiboota isaatti nutti hin bilbilatu maali jedheetumaan yaadeetumaan normaal numaan callisee jechuudha. San booda bullee guyyaa sadaffaan akkas yeroo bilbiluuf bilbilli isaanii seenee hin kaasu kan Ifraayin hin kaasu bilbila nama garaagaraatiin itti bilbilee na jalaa kaase. Absee ana fatiyaadha. Maal taatee maal taata waan taane maali ayyee bilbila barbaadeeti eegate waan ta'e eega nagaa qabaatteef waaw ayyeeti bilbilaan barbaadeeti jedheen jechuudha. Yeroo bilbilaan barbaadeedhuun hayyee siifin bilbila naan jedhee irra cufe. Ammaas xiqqoo taa'ee ittiin deebisee yeroo
ani itti deebisu na jalaa kaasee uffati akkaan sitti mudhabeetiin si jalaa dhokadhee maali absee maal ta'e jennaani bilbila na jalaa fudhatanii naan jedhe haa dhiisi gaataphaa takki immoo piraankiin na godhu jirta absee dhiisi yaani haasaa akkanaa sirraan tolu maali dhiisi maali jedheen jechuudha. Nama uffati ana akkamitti si taphadha malee ayi akkana dhiyoo jechuun baatee takkaa hunguunne egaan bilbila bitana bitee akkanatti bitee naan beekaati atis ni beekta akkamii akkas naan jettaa hattumaan na jalaa fuudhe naan jedhe ani immoo rabbi natti hin daarinii fi garuu yeroo inni narraa ganama fuudhisan iyyuu abse silkii tana jabeeffadhu jedheen yerootti kennu jechuudha. Sanboodha absee akkam akkasitti tarannaan maarree sii bitamaa sii kafalamaa maa akkana godhattaa hayi ammaas gattee ammaas akkana dubbatannaan baduu waan jiru narraan eegallee silkiin nama jedhamu jalaa baduu waan jiru maali an jechuun an silkiin badee anaas yoo ta'e yoo rabbiin kalee katabeen anarraayis ni bada garuu mootu eegaa gatee boodaas maali silkiidhaaf jettee kan an homaa jenneen akkamii sarkaa baddii malee akkam akkana jettaa siifiin kafalaa. No, jechuun ani jechuun haa ta'u ani jechuun absee deebee kananaaf deebisa yaanne silkiin yoo baddees anarraas ni baddi jedheetiin jira garuu mootu absee irraan deebee akkanaa yoomiyyuu neenyu jechuun ni ulfaata amanuun namni kaleessa barbaadhee tokko deebee kananaaf kenne homaa ta'uu danda'a garuu absee guyyaa gammachuus guyyaa gaddaas waa'ee itti waliin dabarsine har'a yeroo inni bilbila kiyya gatee bagaan gatee siifin bitaa bilbilaaf akkas taata akkamiin tahe'an akkamiin sirraa badee malee ammallee taanaan ani asirra bahee waan isaa badaa dubbachuuf takki immootu bilbila kiyya gatee jechuuf osoo hin taane deebiin kun namaaf ni deebi'a jechuun ani yoom ofirra qabe bilbila namaa gatee sanboodaas bagaan gatee bilbilaaf akkana taataa siifin bitaa ni jedhama namni bitaa bira gahee hin jiru namni kafaltii bira gahee hin jiru. Oshi haa ta'u ka'eerumaafi garuu mootu ani akka nama tokkotti yeroo yaadu deebii akkana anaafi miti nama abbaan fedheefu deebiin akkana deebiin qaba natti fakkaatu haati silkiin irraa badne ana haati deebiin akkasii deebituuf ana haati silki anoo absee I think akkama ati video kan laaltu ni beeka garuu mootu jechuun maybe dogongo hin beeku an jechuun namni irra deebi'ee siifin bitaa kanaaf bilbila namaa gattee ati konfidansiin akkamitti bagaan gatee siifin kafalaan maali bilbilli baduun eenyu jalaayyuu ni baddi bilbila miti dahamnis dunyaan qaaliinis kana daran ni baddi silkii kanaaf garuu mootu akka fedhillee yoo ta'e annatti dhagahama because takkaffaa deebii kananaaf deebisuu hin qabdu natti dhagahama inni lammaffaan mootu silkii tana akkaan itti bishinaaf beeka atis ni beekta osoo ni waan meeqa godhuu fedhu silkii tana osoo ni waan meeqa bitachuu fedhu osoo ni waan meeqa godhuu fedhu silkii tana bitadhaan because silkii tana malee bakka kaameramaan keenya hin jirretti yeroo hedduu nuti kaameraa harkina kaameramaa ni qabna saniif silkii tana na barbaachisti ambaatii takka itti fayyadamne jaa takka itti fayyadamne baddee yoo anaas taate ni baddee garuu mootu an kana dhagahame likkitti kana dhagahame mataan dhukkubsasoo jiraate an silkii darbuu kan keetii miti anaas ana jalaatis ni baddi silkiin deebii akkasii absee ansii miti jechuun
sirraan eeguu deebee akkasii ammaa silkiin sun bari sitaanaan malee nama hundattuu hin kennan ni beektaa because akkaan na barbaachisaa ture akkaan silkii namarraa fudhadhee dalagaa ture san waan ofirra beekuuf saniif homaa miti jechuun an gaafii wanni natti ta'ee deebiin akkasii sun namaaf deebi'amee koomentii jedhanaaf ka'a deebiin akkasii sun anaan dogongoree moo anaa tokko mallee fudhate moo silkii namaa gatanii bagaan gatee siifin kaffalaa silkii bakka narraan jecha akkas jedhamu sun ni jira ofii silaa annan dhagaa mandoo akka dubartii takkaatti baritti dhibbamee maal jedhee bite mooraanii kiyyaa bu'aa hedduuf deebii akkasii an asirraa noo maaliif baddee silkiin ati maaliif badduun si barbaachise silkii jala baddee silkii naan deebisu takki immootu an silkii miti maaliif jecha san naan jettan maaliif maraafuu yaaduma kana jechuun jechi gochi inni godhee fi jechi inni naaf jedhe kun sirriidha moo sirrii miti jedhu isin gaafachuu fi wayyaana keessanii koomentiin naaf ka'a garuu immoo abseetis arguu jirta viidiyoo kana akkas ilaaltuun hin beeka jirru garuu an aaraas boriis an irraanfachuu danda'a yookaan gaafa hin aareen likkitti boo'ee na keessaa bahuu danda'a garuu nama biraatti deebi'ee kanaan deebisin atis yoo sirra gahee carraan akkanaa namni sii deebise ni aarta waan ta'eef kana maraafuu akka yaada kiyya nama waliin qooddatanii yaada keessanii akkana gargaartan abdiin qaba hanga xumura viidiyoo kee waan daawwattaniif galatoomaa